Garaan haadhaa burreedha. Dabeessaa fi goota, dureessaa fi hiyyeessa, beekaaf wallaalaa, gaarii fi haraa hundumtuu garaadhuma tokko dhufu. Biyyi bara 1949 dura hiyyeettii fi akkuma biyyoota ardii Afrikaa turte, har'a biyya dureettii sodaattamtuu teekinooloojii fi saayinsiidhaan badhaate biyya Chaayinaa fi seenaa guddina ishii isin barsiifnaa haga dhumaatti nu hordofaa. Akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya. Nagaan keenya lafa isin jirtanitti isin haa dhaqqabuun affeerraa keenyadha. YouTube chaanelii Hodola Miidiyaa jedhamu warroonni addunyaa adda addaa keessanii nu hordofaa jirtan chaanelii keenya subscribe yoo gootan qophiileen nuti yeroo yeroodhaan isiniif dhiyeessinu isin bira ga'aa barnoota gaarii akka irraa argattan abdii qabna. Nuunis nu jajjabeessaa isiniin jenna. Bara 1949 dura Chaayinaan hiyyeettiidhuma akka biyyoota Afrikaa kana turte. Chaayinaan biyyoota baay'ina uummataatiin gurguddootaan keessatti ramadamti. Baay'inni uummata ishii biliyoona 1.4 yoo ta'u, bal'ina lafaatiin sadarkaa sadaffaa irratti argamti. Raashiyaa fi Kanaadaadhaan durfamte. Seenaa guddina ishii bara 1912 irraa eegala. Bara 1912 haga bara 1949tti bara Republic of China jedhamuun beekama. Baroota kana keessatti wal waraansi, hiyyummaa fi gadaduun beekamaa turte. Seenaan guddina dinagdee ishii immoo bara 1978 irraa eegala. Deng Xiaoping namni jedhamu riiformiin Chaayinaa dinagdee Chaayinaa eegalchiisan. Bara 1950 riiformii lafti qotee bulaaf akka kennamu labsite. Haa ta'uutii bara 1958 haga bara 1962tti guddinni Chaayinaan eegalte deebi'ee jalaa kufe. Dinagdeen koo kufe jettee harka marattee hin teenye Chaayinaan. Marii bal'aan beektotaa fi hayyoota ishiin irratti mari'atame. Maddi rakkoo isaanii maal akka ta'e, dinagdeen isaanii sababa maaliif akka kufe, dadhabbiin isaanii maal akka ta'e gadi ta'anii mari'atan. Seenaan guddina Chaayinaatiif dhagaa bu'uuraa ka'an bara 1978 irraa eegalanii sooshaalistii maarkeetii ikoonoomii hundeeffatan. Guddina isaaniif yeroo dhuma tokkotti akka hin dhumne hubatan. Sadarkaa adda addaatti qoqqoodanii ammatti maalirraa akka ka'an eegalan. Jalqaba irratti qonna isaanii ammayyeessuun dirqama akka ta'e hubatan. Qonna humna namaa ture gara teekinooloojii jiruun galteen qonnarraa argatan dachaan dabaluu akka danda'amu hubatan. Itti aansuun dinagdee adda addaa babal'isan. Biizinesii dhuunfaa fi daldala alergii babal'isan. Bara 1990 haga 2000tti industirii fi daldala biyyoota biroo waliin eegalan cimsanii itti fufan. Manufaaktcharingii fi teekinooloojii irratti xiyyeeffatanii hojjechuu eegalan. Keessa darbanii biyyoota addunyaa biroo rakkoon isaanii maal akka ta'e qorachuu eegalan. Biyyoota biroof oomisha isaan barbaachisu erga adda baafatanii oomishanii itti gurgurachuu eegalan. Piroojektota gurguddoo ofii isaanii fi biyyoota biroof oomishuu eegalan. Lammiileen isaanii jireenya fooyya'aa akka jiraatanis murteessuu danda'an. Har'a dhaabbannee yoo ilaalle Chaayinaan biyyoota addunyaa guddatanii fi sadarkaa lammaffaarratti kan argamtu dinagdeedhaan yoo ta'u, biyyoota meeshaalee waraanaa gurguddoo hidhatan keessattis ni ramadamti. Haala kanaan teekinooloojii baroota kurnan itti dhufanitti biyyoota addunyaa biroo caaltee akka sadarkaa tokkoffaatti argamtu abdii keenya. Waan hordoftaniif galatoomaa.